ati anaaf abbaa koo moo abbaa manaa koodha? Daalee yaabe daabee natti firfirsee daabee daashee dashkoodii filee daabee qalbii na haati na hin dhaabee. Maqaa koo waamuun anaaf isaa ta'u ilma koof akkanumallee haadha koof hin bareedu. Bakkan itti dhaladhee guddadhee magaalaa hoolotaa keessatti yeroo ta'u umriin koo barnootaaf akkuma ga'een harmeen koo akkuma hiriyoota koo mana barumsaa na galchitee na barsiisuu jalqabde. Koomee 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 yaa birbirsa koo koomee koomee yaa tokkicha koo koomee koomee si jalalisaa koomee. Haa ta'u malee haati koo abbaan manaan ishee duraa dirree waraanaa deemee waggaa tokko booddee akka boqoteetti mani. Isheenis hangan kutaa 7 baradhutti itti rakkattee na guddisaa fi waan qabdu hundumaa ana ilma isheef akka rakkoon tokko natti hin dhagahamne gootee na guddisaa turtus kutaa 7ffaa yeroon baradhu garuu maatiin ishee intalli kee guddattee bakka kamiyyuu siif ga'uu dandeesse waan jedhaniif abbaa manaa ijoollee qabu kan biraa haati manaansaa jalaa boqotte tokkotti itti heerumsiisani. Bashananako ya bashananako bashananako ya bashananako bashananako ya bashananako. Kanumaanis waliin jiraachuu eegalanii abbaan manaan ishee anaan akka ilma isaatti haadha koo immoo akka haadha manaa isaatti godhee jiraachuu eegalle. Jireenyi keenyi kunis hangan kutaa 10ffaa baradhutti homaa shakkii fi mamii tokkollee anaaf isa gidduutti uumameen beeku. Innis guyyaa tokkoyyuu ija isaa ija mucummaarraan ala na ilaaleen beeku. Yeroo qabxiin maatirikii kutaa 10ffaa naaf dhufee kutaa 11ffaa barachuu eegalu garuu abbaan manaan haadha koo kan anaan nan dhalchine akka ijoollee isaatti na ilaaluu dhiisee ijji isaa wanta gara biraa natti dubbachuu jalqabde. Anis hagan danda'e hundumaa ofirraa qoladhee utuun arguu akkan arginetti bira darbaa jiraadhus yeroo yerootiin garuu baay'ee natti ulfaataa dhufe. Kanumaanis haadha koorraa adda ba'ee jiraachuu naaf wayyeedheen barumsa koo seeraan utuun hordofaa jiru dargaggeessa yeroo sanatti nan si fuudha jedhee baay'ee na rakkisaa jiru tokkotti heerumeen biraa ba'e. Sifaana nawwee garee jireenya qabeenya koo ta'anii si qabeenya naa ta'anii si qabeenya. Homaa heeruma kana jaalladheen itti seenuu baadhus garuu abbaan manaa haadha koo akka guyyaa tokko nan qaaneessine. Haati koo immoo kana bartee anaanis galmee ilmummaa isheerraa akka na naqneef ture. Hiriyyaan abbaa manaa koo na fuudhe kun nama gaarii fi amala qabeessas waan ta'eef barumsa koollee akka ani addaan hin kunne na godhee isa bira taa'een otoonni wayyaa hodhee galii keenya nuuf galchuu barumsa koottiin fufe. Kanumaanis yeroon kutaa 12ffaa baradhu harmeen kiyya guyyaa tokko waan baay'ee ishee dhukkubeef deemiitii bira bulinaan jedhee abbaan manaan koo akka ani ishee wal'aanuuf na gaafate. Anis tole jedheen haadha koo jiraattuu koo anaaf jettee gabaa keessa dinnicha gurgurtee kan na guddiste wal'aannachuuf mana keenya duriin deeme. Haa ta'uutii otoo wal'aannachaa jiru halkan sa'aatii 7 yeroo ta'u abbaan manaa haadha koo mana dhugaatii oolee machaa'ee dhufee akkan balbala baneefitti afaan koo ukkaamsee waan barbaadu narratti raawwate. Harmeen koo rafaa waan turteef waa'ee kanaa waan tokkoyyuu waan beektu hin qabdu. Eeboo baarootumsaa onnee bakarwaare gootummaa dhagaalte mootii na boojite fuutii naan godaante. Eeboo baarootumsaa onnee bakarwaare gootummaa dhagaalte mootii na boojite fuutii naan godaante. Anis salphina koo ofirratti baattadheen halkan sana boo'icha imimmaan dhiiga of keessaa qabuun ofirra coroorsaa ganama baheen mana abbaa manaa koo deeme. Guyyaan kun anaaf guyyaa madaalli naaf dhabe ture. Hangam ilma isaa ta'ee na dhalchuu baatus anaaf abbaa koo ture. Haadha koo waliin ciiseera. Ana waliin ciisuun isan barbaachisu ture. Salphoo namaatu jireenya koo dukkaneesse. Anis haa ta'u jedhee hunduma isaa waaqumatti laadheen namatti illee hafuura baafadhu dhabeen dab jedheen taa'e. Haa ta'uutii kanumaan abbaa manaa koo waliin jiraachaa waanan tureef abbaa manaa kootiif ulfaa'een mucaan dahe. Rabbis na gargaarii nagumaan hin hiikame. Haa ta'u malee garuu daa'imni ani dahe kun yeroo yerootiin bifti isaa natti jijjiiramaa dhufe. Kallachumaan deemee ijoollee abbaa manaa haadha koo fakkaachuu jalqabe. Anis waan ta'e sana waan yaadadhuuf ofirratti baree halkanii fi guyyaa boo'ichaan of dhiphisuun mana keenya jeequun jalqabe. Mucaan kunis akka kan abbaa manaa koo isa sirrii hin taane nan bare. Yaa Waaqayyoo
maaliif kana gootee ofis nan abaare garuu maal godha takkaa dahanii dhalli dhaluma ajjeesanii nyaatanii kukkutanii gatanii takkaa gadameessa koo keessaa bahe kamuu ta'u wanti gochuu danda'u tokkoyyuu hin jiru garuu anaaf salphina anatus beeka maaltu beeka abbaan manaa haadha koo salphoo jaarsaan kunis guyyaa tokko bakka machaayetti namatti dubbachuu danda'a ta'a anis kana sodaadheen jireenya dargaggeessa abbaa manaa koo baay'ee na jaallatu afura naaf dhabu fayyaatti jeequu fi akka sarraa fagaadheen jiraachuu qabu ofirratti murteesse. Koomee tokkicha fagoo taate koomee tokkicha fagoo baaru koomee tokkicha bakar waare koomee tokkicha fagoo waaqu. Kanumaanis biyya alaa deemuu akkan qabu turtii yeroo dheeraa booddee isa amansiiseen mana keessaa otoo waan tokkoyyuu natti hin hir'atiin daa'ima koo waggaa 3 harmee kootti laadheen biyya hambaa deeme amma yoonaa jireenyi koo abjuu natti ta'ee rakkachaa dhiphachaan jiraadha abbaa manaa kootiin narraa deemi sin barbaadu ani sirraa adda bahee jireenya gara biraa jiraachuun barbaada jedheetti mus garuu inni baay'ee waan na jaallatu abbuma garaa jabaatee otoon si jaalladhu anaan sirraa fudhatee na waliin jiraatuun argaa ani nama hamaaf garaa jabaataa miti maaliif akkas natti yaaddeedhee jaalalaan laphee koo na cabsa ani garuu daa'imni sun kan saakkan taane waan hin beeku isatti deebi'een jiraachuu hin dandeenye jireenya koo gara fuulduraattis asuma biyya hambaa kushinaa arabaa keessa rabbii akka barbaadinaa godheedheen ofirratti murteesseen dukkaneeffadheen jiraachaatiin jira jireenya keessatti wanti nama hin qunnamne hin jiru isa kaan deebiitti laatu isa kaan immoo yeroon deebiitti laata isa akkasii garuu wanti gochuun danda'amu hin jiru yaa hiriyoota koo ilmaan oromoo yaadaa fi jajjabina keessan bor maaliif akkamitti akka hin jiraachuu danda'u hadaraa keessan naaf qooda ana obboleettiin keessan Libaanoon hin jiraadha nagaatti. Daale yaabee natti firfirsee daabee dashee dashkoodee filee daabee qalbii na haati na hin dhaabbee koomee yaa birbirsaa koo koomee yaa tokkicha koo koomee si jalaallisaa koomee. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'echa egaan guyyaa irraas xalayaa obboleettiin keenya Libaanoon irraa nuuf ergitee isiniif qopheesseetiin ga'e akka seeraan na dhaggeeffattaniif caqastan abdii guddaa isinirraan qaba egaan obboleettiin keenyi seenaa jireenya ishee keessatti ishee qunname kan nama gaddisiisuu fi nama boossisuu danda'u nuuf qooddee ni jirti isinillee akka seeraan hubattan abdii guddaa isinirraa qaba egaan akkuma dhageessan obboleettiin keenyi abbaan ishee erga sheeraa boqotee booddee harmeen ishee haga kutaa 7 isheen barattutti seeraan erga ishee barsiisanii booddee maatiin ishee mucaan kee guddatteetti kanaan booddee bakka barbaaddisiif ga'uu dandeessi siif immoo kanaan booddee qofaa jiraachuun waan si miidhuuf atis nama akka kee barbaadiitii itti heerumi jedhanii harmee obboleettii keenyaa nu gorsu isheenis tole jettee abbaa manaa haati manaansaa kan durarraa duuteettu ijoollee qabu tokkotti ni heerumti kanumaanis abbaan manaa haadha ishee mucayyoo kana haga isheen kutaa 10 barattutti akka ija ilma isaatti ilaaluu danda'us obboleettiin keenyi guddattee dargaggeettii erga taatee booddee garuu ilaalchii fi yaanni inni mana keessatti isheefii qabu baay'ee ni jijjiirama kanumaanis wantoota hedduu mana keessatti irratti raawwachuu yaaluu jalqabuuf yeroo ka'utti obboleettiin keenyi kun guyyaa tokko namichi kun carraa jireenya koo narratti dhaamsuu danda'a kanarratti immoo haati kiyya yoo dhageesse rakkoo guddaa keessa ni galti kan jedhuutiin kutaa 11ffaa yeroo barattu akka heerumtee mana sanaa yookiin maatii isheerraa adda ba'uu qabdu ofirratti ni murteessiti kanumaanis abbaa manaa gaariitti heerumtee kan wayyaa hodhu akkanumallee barumsa isheellee yeroos akka isheen addaa hin kunne kan barbaadutti heerumtee waliin jireenya jalqabanii jiraachuu eegalu haa ta'u malee haala jiruuf jireenyaa kanarratti guyyaa tokko haati obboleettii keenyaa ni dhukkubsatti dhukkubni ishee daran waan itti cimeef fakkaata abbaan manaan obboleettii keenya kanaa akka deemtee ishee bira bultee ishee wal'aantuuf haadha manaa isaanii gaafata isheenis haadha ishee waan taateef gadameessa ishee keessatti waan guddisteef haalli kamiyyuu keessa yoo jiraate yookiin immoo ta'een kun narratti dhuumamattees waan hin yaanneef haadha ishee harmee ishee wal'aannachuuf mana haadha ishee ni deemti. Koomee tokkicha fakkoo taate koomee tokkicha fakkoo baare koomee tokkicha bakar waare koomee tokkicha fakkoo waaqoo. haa ta'uutii ammas garuu halkan sa'aatii 7tti abbaan manaa haadha ishee ga'ee machaa
taa'ee yogguu isheen balbala banuuf hettee karra irratti deemtu akkuma isheen balbala banteetti afaan ishee ukaamsee bakka haati ishee ciistutti obboleettii keenya ni gudeeda. Obboleettiin keenya kunis erga gudeedamtee booddee rakkoo ishee irra ga'ee dhiphina ishee ofiif ofumatti haasaa bo'aa imimmaaniin ganamaan kaatee gara abbaa manaa isheetti ni deemti. Turtii yeroo booddee ulfooftee daa'ima ni godhatti. Daa'imni ishee kuni garuu guyyaan yeroo dheerataa dhufu turtii waggaa lamaa walakkaa booddee natti fakkaata akka daa'ima abbaa manaa haadha ishee ta'ee ni barti. Kanumaanis jireenya isheetti abdii kutattee abbaa manaa ishee waliin jiraachaa jirtu kana jeeqxee irraatii fagaachuu ni barbaaddi. Kanumaanis tooftaa ofiif isheen uummatteef biyyaan baatti maltee yeroo ammaa kanas achuma jiraachaa jirti. Egaan haalli kun baay'ee ulfaataa fi nama rakkisaa ta'uuf yeroo fi haalli hiikuu ni danda'a rakkoo adda addaaf. Kanaaf garuu yeroonis haallis hiikuu hin danda'u. Isin immoo yaada na jajjabeessu kushinaa biyyaan baa kana keessatti humna naaf laatu naaf kennaa jettee obboleettiin keenya nu gaafatteetti. Mee kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada keessan obboleettii keenyaaf komentii jalatti akka qooddan kabajaa fi ulfina guddaan isin gaafadha. Ani akka kootti yaada mataa koo yeroo laadhuu fi addunyaan kun waan isheen namarra geessistu hin beekamu. Rakkoon tokko tokko furmaata argachuu ni danda'u. Rakkoon tokko tokko immoo furmaata argachuu hin danda'ani. Icciitiin keenyi namaaf haasofnu hin jiraatu. Icciitiin keenyi immoo nama kamiittiyyuu haasoo hin qabnes ni jiraatu. Wanti takkaa ta'e tokko immoo duubatti deebi'ee jiraachuu fi hirmaachuu hin danda'u. Tarii abbaan manaan kee dubbii kana dhaga'eeras ta'uu ni danda'a. Namichi abbaa manaan haadha kee jedhamu sun machaa'ee guyyaa tokkos dubbachuu ni danda'a ta'a. Ati garuu yeroo kanatti of taatee of waliin murtee cimaaf dhaabbataa qabaattee jireenya keef jiraachuu ni qabda. Hinumaa biyya keetti deebitee abbaa manaa kee waliin otoo jiraattee baay'ee nutti tola. Yeroo kana gootu garuu wantoota ofirratti beeksisuu dhiistee keessumaayyuu otoo dandeessee magaalaa amma abbaa manaa kee waliin jiraattu waliin dhiistee sababima tokko uumtee biyya gara biraa magaalota ollaa jiran keessa namni sii fi abbaa manaa haadha kee hin jirre otoo barbaaddee jiraattee kun filannoo gaarii fi jireenya kee tursiisuu dandeessu jedhee yaada. Dabalataan immoo akka furmaataatti kanan siif fudhu biyyatti deebi'uun akkuma jirutti ta'ee dhugaa jiruu fi wantoota jiran ofuma kee afaan keetiin abbaa manaa keetti himtee wanti ta'e hundinuu ati barbaaddee yookiin feetee waan hin taaneef ta'ii guyyaa tokko kana uumameef jireenyi kee jeeqamurra abbaa manaa keetti himtee innis dhuguma ni si jaallata. Jaalalli isaasaaf jaalala dhugaadha yoo ta'e dhuguma kanaaf dhiifama guddaa hin siif godha jedheen abdii guddaarraa qaba. Kanarrattis atis kadhannaa cimaatiin of qopheessitee otuu akka filannoo tokkotti qabattee kan jedhu ergaa siif hin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24s yaada keessan kan kanaan olii obboleettii keenya utubuu danda'u namoota jireenya akkasii keessa jiraatan gara biraallee yoo jiraatan akka isaaniin gargaaru akka gargaartaniif kabajaan isin gaafadha. Egaan qophiin guyyaa har'aaf qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuudhaan kan isin waliin ture Gammachiis Tashoomeen jedhama. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufsiniin jecha Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin seenaawwan nama barsiisuu danda'anii fi xalayyaawwan jaalalaa isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee maatii keenya taatanii karaa lakkoofsa teelegiraamii keenyaa komentii jalqabaa irratti argamuun seenaa keessan akka nuuf qooddan kabajaan isin gaafachaa. Guyyaa borii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha laayik sheerii fi sabskiraayib gochuun dagatiinaa. Horaa bulaa nagaatti. Daabe natti firfirsee daabe dashee dashkoodee filee daabe qalbii na haati na hin dhaabbe koomee yaa birbirsaa koo koomee yaa birbirsaa koo koomee warri kun warra yaa beebee tufaadhaa balbala.